ትመልስላችኋለች ቪዲዮ ሆጀቴ አደባችሲስቴ እንቴጅስተታናን ኦፉማ ኬቲን ኢጁሉ መሲከ በጀኒቶ ተካካ ጨብጫቢ ተካካ ለቀላቂ ያከተ ሱሬ ሲራ ባሰኒ ሲቲ ካኒ ሲጀላ ካታሰኒፍ ኦፉማ ኬቲፍ ዴቢላታችሁ ኢራታይ ወይኔ ጉዴ ሙጫና ማጥፈ ፈረክሲሳ በለው አኑ ዱበርቲን ቱን ሶዳኔ ክርስቲያኑማ ከናፈን ኡፍ ገዲ ቀቤቱ ሉቦኒ ዋናቲ ዱበታኒ ፈንጃርሱማ ሲተርክ ካሳን አንከፈለ ከንጀድ ማለን ኢራ ዳቤይስ ምቤኩ ኢራስ ከደደም ቤኩ አትማንነን ዱበርቲ ሲጀላ ካቴ ዱበርቲን በቃ ቡቴ ሲዱበት በቃ ፈያተ ደምባይ ዱራሶ ዳታ ነካኑማ ተብንክ ከምነክ kanaan booda wallaallachuudha. Dheerintu kamtu. Yeroo. Oye, sen. Oye. Kadachise ummata. Ana naarrab sitan guyyaa takka isinittin dubban. Ana daangana dhoowwutan isinittin dubban. Dhiifama gaafadhe. Jaarsummaa itti erge. Lubaan gorsisiise kana caala maal akkan isinii ta'uu barbaaddanan maal dhiirri dubartii gadi bitee dubartiin dhiira jala dirrabamtee nama arrabsitu nama foonif dhiiga waaqayyo fudhatee nafseen ishee yaaboo nagaan boqatu haadha kootiin dhuftanii namo'achuu dadhabnaan kan jaaladhee deema raajusisuma kan boosisuma kan murteessisuma naguddisi muyti qabadhu naguddisi Nagani sini fatau ummata kashti kam jirtani imarat keessa kan jirtan bilbila kan barbaadan ana follow na tassa bilbila inariat abakor ani si jamar ganni ani akamittanara nabe kitamiti kollu ani otumbo nyada otumbo kun fawaka ani dandau kanafu alto kuato konduban ela asirratti tari isin giddu kan jiru waan jiru isaan beeku garuu isa nama boqate namna ol fidanii raawwatanii wantan taane hojjetnaa shi gaarii miti isinum toora jirtan akka barbaadanitti wal bukeessaa ta'u wal toshaashe inji wantan taane akka hojjenne seenaatillee akkasuma mooyyoon dheeressaa inni jedhamu isa badee sila isa sanattillee as jala yoo jiraate tarii akka dhagahu namni boqate jira lubbuudhaaniin asin jiru waan ta'eef wantan taane akka hojjenne adara waaqa rabbi sodaadha sanarraa kanatti waan barbaadda wal godhaa abbo sagalee jireenyaa Waaqa namni nama boqate waa irratti raawwatu nama jiraan isaa du'aan isaa dhaabbatee deemudha yemir በጣም ነው የሚደብረው safuu duudhaa oromummaa eegeen akkasumas immoo akkaataa itti wal kabajeen umurii keenya wantoota madaaluun akkamittiin itti deemnesa jedhu kana sirriitti beekuun baay'ee murteessaadha. Sooshaal miidiyaa gamoota adda addaatiin ni ilaalla. Ijoollonni asitti arginu kunis background isaanii kaleessaa nama akkamiiti.
Ijoolleen kun ijoollee eenyummaan isaanii nama mararu fi garii ta'anii uummata fuuldura ijoollota jirtanidha. Namni tokko immoo taatee argame bu'aa tiiktookiitiif wantoota adda addaatiif itti fayyadame ijoollota qaqqaalii akkasii kana si'achi gaggaragalcha. Wanti uumame uumameera. Wanta uumame immoo akkaataa safuu eegeen akkaataa amantaa eegeen akkamitti furama isa jedhu irratti soolushinii barbaacha caala dhaadheessuudhaaf wantoota baay'ee abbaabasuudhaaf wanti godhamaa ture. Obboleettiin keenya atis jabaadhu wanta dhufe hundumaaf viidiyoowwan ati dhiifama irratti hojjettes argeen ture. Kiristaanummaa guddaan isa kanaadha. Dhugaadhaaf taanaanii namni laphee akkasii umurii kana keessatti yeroo tokko dargaggummaa keessatti namni dafee ofii yaadatee keessa isaatti wanta tokkoyyuu otuma dogoggoran uuminu namni tokko dafee dhiifama kan gaafatu tilliqinnatu yookaan immoo guddummaadha kun kan agarsiisu. Obboloonni kee ciccimoon barsiisonni as keessa jiru immoo kun as keessatti argaa jira. Kan akka Baqqee Fayyaziroo akkasumas immoo faarfataa keenya obboleessi keenya jaalannu Azziraa ganniin fayyimmoo obboleettii hangafa baay'ee miira tasgabbaadhaan deemu. Tokko akkasumatti qorumsi tokko ishii mudatee ganni akkamitti sossobnee akkatti miidiyaa irraa baasne guyyaa tokko nan yaadadha. Ganni inni kunis akkuma jirutti ta'ee yeroo itti seenaan akkasitti akkas taatu kanatti atis immoo bakka gammadde jechuun barbaada. Mee waltajjii warra kaan kennine wantoota hundumaa garuu duudhaa safuu amantaa keenya akkaataa eege wanti hunda isaatu maaliif laayivii irra jirra baay'een isaa iskiriin isaa gadi qabateetiin waraabama yeroo jala deemi yookaan anatti si bollokaa yookaan anatti suuraa kee gadi galabbataa jechuudha. Kanaafuu namoonni amantaa as keessa jirtanis tokko karaa keessaatiin akkamitti ijoolleen kun akkamitti araaramuudha akka isaan qaban. Namni hariiroo biraa waliin itti fufuu danda'a, waliin itti fufuu dhiisuu danda'a. Eenyumtuu immoo akkasitti walitti bu'ee deemuunsaa namni inni gammachiisu yookaan qaamni inni gammachiisu yoo jiraate seexana qofa. Isa kana karaa keessaatiin wantoota deemamee furamu furuu. Wantoota baay'ee isaa immoo obboleettii keenya atumti seenuun laayivii irra jirtaa yeroo baakii yookaan immoo hanqina sooshaal miidiyaa gama laayiviitiin qabu keessaa yeroo baay'ee haasofnullee edit goone maal goone hin finnu. Namni amma marga arraba dheeratu koomentii isaarraa jala kanaa ni argita. Shamarreedha. Shamarreen mana kiristaanaa keessatti mallattoo kabajaati. Aadaa Oromoo keessatti durbii mallattoo safuuti. Afaan Oromoon hin dubbanne afaan kiristaanaa keessaa hin baane jechoota akkasii yeroo asitti dhufu dhaloonni akkamii akka dhufaa jirus baay'ee kan nama qaanessuudha. Kanaaf qixxee kanaan akkasitti qabattee atis miira keessa galuu kan jedhamu tokko akka sibira hin jiraanne wantoota hundumaa immoo karaa irratti takil gochuu dandeessu karaa afuurawaa ta'e karaa safuu Oromoo. Ani dhugaa laphee keessa na jirta wanta ta'eef ishii kan akkasitti qabadhu obboloonni kee immoo gaa'irsi godhu as keessa jiru waan isaan jiranis dhaggeeffadhu. Iffattuudha shamarri obsituudha isa kanaaf obidenti taate dhaggeeffattuu taate wanta baay'ee isaa akka kana gootu namoonni as keessa as jala teessanii immoo koomentii hin taane jecha hin taane dubbattan kun amaarri gaafa taratu maal jedhaa aafsi kaffat cinqillaati taayyaal jedha. Gaafa afaan banamu qubni keenya eenyummaa keenya parsonaalitii keenya haasaa wanta ta'eef wanti nutti dhufu akkuma nutti dhuftetti akka hin baasne. Obboleettii keenya yoo ishiin dogoggorte mataasaa jecha gara laafessa ta'e jecha ishii madaaluu danda'uun akka haasofnu isa jedhuun barbaada. Jaalannu jibbinus immoo isaan caala namni waliin haasa'e namni walitti dhufe hin jiru na caala jennee of dhiyeessuun kunis ganta gaarii miti jedheetan yaada galatooma. Ayyee nageenya waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu walumaa galatti amma kana isaanii jennee dubbii dhedheeressuu hin taane namni mucaan kunis mucaa kiristaanaati. Namni hundi keenya dhiifamatti amanna jedheen yaada. Dubbii dheeressinee akkasii akkana waliin jennee miidiyaadhaaf dabarsinee akkasitti wal kennuuf caalaa haga maatii wal kennuu bira ga'uurra asuma irratti amma bakka lubni keenya jiran kanatti dhiifama walii godhanii dubbii kana cufanii ana baay'ee natti tola dhugaa rabbii. Maaliif jennaan baay'ee haga maatii namaa namni miidiyaa kun badaadha baay'ee maatii namaa irree arrabsaa maal jedha kan ishees kan isaas jechuudha naannoo ishee qofa miti jechuudha. Innaa otoo dubbiin asumaan xumuramee dheeressaallee ammoo asuma irratti yaamnee dhiifama walii godhanii dhiifamni kan waaqayyooti waan ta'eef dhiifamaan otoo xumuramee baay'ee natti tola galatooma.
ijoollee monitara qabdan please ijoollee ol galcha meeronnatti mul'atti obboleewwan keenya galuu barbaadan galcha nati de waan hin beekani Yohannes monitara qabdai anin qabu Aso dubbii kanan fixiin akka hin deemne daraa keessan. Seenullee nu tasgabbeessitanii. Dangan. Dheerisaas Ganni. Kooyi seenii callisu kaanota hangafoota keeti. No, abbaako ani baay'een isin kabaja barsiisummaa kaasee hanga lubummaa fudhatanitti isinin beekaa isinin kabajaa intala keessan obboleetti keessanii nan beeka. Jinii kanaafuu naannoo fi qabda. Ani na arrabsat homaanatti fakkaatu maarami wanta feete fiddan homaanatti fakkaatu daangaa naaf isa gidduudhaa teechistaan homaanatti fakkaatu ofumaa keeti barbaadda isituu si barbaadu homaan fakkaatu. Ginii haadha koo fooniif dhiiga waaqayyoo fudhattee boolloo keessa jirtu sanoo na arrabsitan kun daangaa koo ceetanii jechuudha. Namoonni akkas godhan bayi. Amma isaan waan dhaabbataadhaan deeman se'u malee reeffa waan ifama godhamus hin jira waan ifama hin godhamnes hin jira. Inni dhiiraa gadi ba'ee dubbachuu ni danda'a. Laal seenaa waan akkasii kanarratti jechuudha amma namni jaarsummaa itti erga dhiifama gaafadhe kana caalaa kaasaa birrii badee yoo ta'e nan kaffalee situ fidee gatte naan jettani miti dhiifama waanan kanaan dura godheef kanaan booda waan nufu nan sirreessee yaade miti dhiifama gaafadhe jaarsummaa itti ergeen jira bilbila jaarsotaatiin deebisuun barbaadu maal godhaa dubartii qacareen na arrabsiisaa jechuudha. Lakkika maalodha tokko saamunaadhaan ija dhiqatanii kana ta'uun. Amma koyoo dubbiin kun araaraniin dhaabbatiin seenuu sin lamaanii dubbii kana akka ijoolleen irraa gaban taasisu. Amma booda gani waan sodaadhu tokko hin jiru. Waan sodaadhu lala hanga xurii keessa kootii feetaan kiristaanummaa kiyyas narraa mulqaa gata. Hin sodaadhu ammaan booda. Bakka dhiise amma callisi bakka abbaan haasaaniiti mi'ootii godhadhu. Keessa ceeteyyuu sirbaanuu as teechiste. Mana masii kenne moo asirraa baafatan? Obboloota keetiif waan obboleessa keenya nuu galchaa warri jedhanii obboleessa keenya nuu galchaa seenuun kan keenya seenuu mucaa keenya seenuun nu jalaas hin baatu dhugaadhaaf taanaanii seenuun nu dhageessa personalitii kaleessa si beeknu nama biraatii miti ati atu nama araarsituudha nama beektuudha. Arras immoo nama kennaa qabdudha. Hin jaalatamte malee wanta biraatis miti. Kunu kabaja wanta biraatis. Abbaa koo dhiifama gaafadhe. Iddoo kanatti gaafadhe dhiifama abbaa. Isa miti. Amma dhiifama isa aadaa otoo hin ta'in isa kan amantaatiin deemna wanta ta'eef wanta hundayyuu ijoollee kana kan jiru nama ulfina sii qabu iddoo kanatti seenee taatii kanatti iddoo kana taa'aati jira. Dhaggeeffadhati. Ela seenu kanatti jette qofa otoo hin ta'in Oromoon jaarsummaa qaba. Taateen hin ta'a namni dhagaadhaa miti walitti bu'a. Namni hariiroo walitti qabu kamiyyuu jireenya isaa keessatti walitti bu'a. Inafun dhaabbata amantii keessattis yoo ta'e Phaawulos fi Phexros mataan isaanii warri gurguddoo hangafoota jedhu isaan mataa isaaniitu walitti bu'u wanta ta'eef. Kanaaf namni walitti bu'u isaanaafuu furmaanni akka amantaa keenyattis akka aadaa keenyattis qabnu immoo dhiisi kan jedhudha waan ta'eef atamma nu mo'atamuudhaa qabda. Miira kee tasgabbeessuudhaatii qabda jechuudha. Kanaaf obboleessi keenya saagaloo obboloonni keenya qaaliin as jiranis kunooti isaanis hin dubbatu wanta furuu qabnu hin furraa. Jechuun jedhaman namni jalqaba akkuma kaasee sana faallaa haasa'uu danda'a waan ta'eef dhaggeeffadhu. Amma ati callisi hoostiin sirka jira mana situ balee jira. Kanaaf obbolootaaf bakka kenni dabareedhaan haa galanii isa jedhanu dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu iddoo kanatti si ajajnyas si ajajuu dandeenya dhaggeeffadha daraa keessiin jenna. Dheeressaa dubbadhu galeeraan as jala jira sallee irraa lubbuu fuudhaan fudhatan. warra sirtan hundumtuyyuu nuuf falchaa dhiifama naaf godhaa waan kamiyyuu jalqaba irratti garuu jechoota lama sadii waan dubbadhu jira.
innis maal jennuun yaa'u kan ta'e ta'eera an darbeera. Haa ta'uti garuu guyyaa kaleessaa kana fa'aa viidiyoon nagaggabaa turan jechuun bakka kan amanuus hin dandeenyedha. Kan baay'ee nama naasisanidha. Alreediyaan biyya gabaa turan biyya dhufuun koo haala kanaan jechuun koo tokkoffaa nama fuulduratti na tuffachiisuu danda'a. Warroota dhimma jaalalaa warra hin beekneef na arrabsiisuu danda'a. Dhimma isaaniiti waan barbaade haa ta'eera. Inni arguman immoo dhufee raawwadhee maaliif nan eegne jedhee isa san irratti baay'ee keessi koo na miidhame. Haa ta'u garuu hiriyaa ishee viidiyoo himuudhaan obboleettii ishee wajjin walii qaban tokko kan naaf ergametti ture. Innis already madaamii isheetiin duraan nan eegaa jetteetti itti fakkaata. Guyyaa isaan ga'ee garuu mana kanaa baatee deemtee inni keessaa si baasna yookaan mana kana keessatti hin deebitu waan jedhamutu sagalee walii qabaa turan karaa himuutiinis keessan qaqqabee ture. Haa ta'uti garuu maxxansuu yaaddeetti turte fakkaata. Maxxansuus garuu namni kamiyyuu dhugaadhaan jedhu waan jedhutti fudhatanitti fakkaata. Innaa wanti hunduyyuu silaana jaallatti rakkin nuti maal jedheen waan baay'ee keessa ture bakka inni darbeera. Akkasuma sagalee kan maatii keessa nama eenyu akka ta'een beeku walii qabaa turan innillee na qaqqabee ture. Kanaaf an bakka fuula bitaa osoo rukutu fuula mirgaa itti qabeedha miti. Tarii osoo hin balleessinuyyuu yaa abbaa keenya inni waggaa kadhannu warra nu miidhan akkuma dhiifama goonu anaafis dhiifama godhii jennee kadhannu firee waaqa. Kanaafiyyuu osuma namni keessa namni to'attus anumaa wanti natti irratti hin jiru gabaabumatti isheen dhiifama jetteetti sooshaal miidiyaa irratti gallakkisteettani garuu dhiifama waan jedhe miti. Kanaaf as gubbaa namaa jiran kana fuulduratti dhiifama si gaafadha. Kanaan booda atis jireenya mataa keetti jiraadhu. Anis jireenya mataa kootti jiraadha. As biyya ormaatti erga dhufee afeeraa. Kanaaf atis jireenya mataa keetti jiraadhu. Anis jireenya mataa kootti jiraadha. Akka obbolummaatti sin jaaladha. Sin kabaja. Sirraan kana fitti garuu sammeenya si keessatti yaadu ati sammeenya na keessa akka yaadne maqaa kiyyaaf keetiin namni tokko viidiyoo akkan hojjenne ani kanumaan jedha. Sirraan kana fi waan dubbadduun qabu galatuma. Carraa warra kaaniif kenni yeroo kan akka baqqee fa'ii jiru obboloota keenya Yohaannis fa'ii Meerii fa'iitiif sagantaa kenniif. Ay, isinumti amma isinumti itti fuufaa araarsa lakkee abba. Amma seenuu tafe seenuu qabaa inni dhiifama gaafate isinumti itti nuu fufaashi. Sagaleen keessanii ciccita rigoosh natti dubbattee ganni. Isinumti itti nuu fufaayii dheeressaanii dhiifama gaafateera. Seenus nuu qabaa kan biraa ijoollee jala dhaabbataa jiranillee jara lachuu bakka bu'anii akka waa'ee seenaas hin haasofne yoo haasawwan gaarii haasa'anii dheeressaa bakka bu'anii waa'ee seenaa akka hin dubbanne seenaa bakka bu'anii waa'ee dheeressaa akka hin dubbanne sababa namaatiin cubbuu akka shamatanne ijoolleellee nurraa dhoggaa ijoollee kanarraa dhoggaa amma seenaa qabaati walitti nu waraarsaa isinumti nuu fixaa dubbii kana abba. Tole ulfaadha obboleessa keenya dheeressaa atis baga nagaadhaan dhufte laphee nama jaallatu atis jaallachuu keetiif nama kabajaati nama ulfinaati. Obboleettii keenya atis dhugaa miira sana keessaa baatee seenuunis akkasitti amma waltajjii to'achuu keetiif atis guddaa galatoomii kabajasiif qabna. Atis nama kabajaate jaallatamuun kennaadha ulfina waanta ta'eefi
wanti ta'e gatii jaalalaa asitti sirriitti nu hubachiisa jenneeti kan beekuudha qabaannu. Yoo gatii jaalalaa beekne irra ta'e baay'ina yakkaa hin lakkaa'u jedha abbaan keenya qulqullichi Phaawulos dhugaatti. Jaalalli baay'ina cubbuu hin lakkaa'u jedha. Yaa'atiin bizaat ayikootram hin lakkaa'u. Kanaaf iddoo kana keessatti dhugumatti immoo jaalala gosoota jaalalaa hedduu jira. Jaalalli gaa'elaa jira, jaalalli kiristaanummaa jira, jaalala kiristaanummaa isin jaalala isa kana yoo dhiistan jaalala kiristaanummaa walii qabaachuu qabdu. Dhugumatti wanta ilma dhiiraarraa eegamu agarsiisteerta obboleessa keenya. Gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedha? Jaalalli inni cimaan hanga lubbuu dabarsanii kennuutti jedha. Gatiin ati kanfalte hundumti isaatu gatii jaalalaati taanaan ittiin boonuu qabda. Wanti jaalalli mataa nama hin buusu. Jaalalli wanta baay'eedha dhugaadhaaf taanaan. Agabuu bullee beeknaa ilmaan dhiiraati si qofa irratti wanta uumame miti. Nuti iddoo kana kan geenye kun agabuu bullee biddeen liqimsuu jalqabnee biddeen nu hudhee waa meeqa taaneeti beeknaa jechuudha jaalala keessatti. Wanti jaalalli nama godhu kabaja, ulfina, eebba. Atis kana ta'uu keetiif nama kabajaa, nama ulfinaa, yoo itti jajamte malee, yoo itti kireditiin guddaan sii kenname malee, yoo wallaalaa ta'e malee, namni dhimma jaalalaa irratti nama qobatu jira jedheeti hin yaadu. Dhugaadhaaf taanan jechuudha. Obboleettiin keenyas immoo iddoo kana keessatti gatii jaalalaa sun wanta siin galeedhaaf wantoota deemee uumama mataa isaatiif dhugaa kirediitiitti kenniteerta. Ammas immoo wanta boru ta'u hin beeknu. Garuu kan nuti dhorkuudhaa qabnu sargoo gabbootaadha. Warra gidduu seenan dhimmichi kan isaan hin ilaallanne wanti baay'een namoota baay'eedhaaf aalgaa baalgaadha. Akkuma salphaattidha kan ilaalamu. Kanaaf miira tasgabbaa qabda. Dheeressaa kan sirraa jaalanne bo'uunis maal ta'uunis ulfina kabaja ilma namaa ilma dhiiraa jaalalaaf bakka qabuudha. Har'a baay'eensa boochisaadha malee bu'aa miti. Obboloota koo iddoo kanatti seenaan jalqaba akka ishiin dubbachaa turte beekne. Keessumaa obboloonni keenya biyya ambaa jiraatan shamarran biyya ormaa jiraatan hedduun isaanii imimmaan isaanii sababa jaalalaatiif dhangalaasaniiru. Sababa jaalalaatiif bu'aniiru. Kan lubbuu isaanii dhabanis jiru. Kan gatii gurguddaa kan falan jiru. Iddoo kanatti garuu ilmi dhiiraa immoo amanamaa ta'e yeroo inni gatii namaaf kan falus iddoo itti arginudha. Wanta negatiivli as keessatti ilaalamu tokkoyyuu hin jiru wanta ta'eef bakka gaarii waliif kenninee namni nama jaalate eenyu biratti iyyuu kabajamaadha, ulfina qabeessa. Isa kanaaf seenaanis akka kun si dhibbise keessa keenyatti ni beekna. Wantoota baay'ee isaa internaalii wantoota baay'ee kallattii akkasitti haasa'u laayiviidhaan wanni goonetti deemuun keenya gaarii miti. Garuu dhiifama naa godhaate akka obboleessi keenya amma jedhem namni kiristaana ta'e asii baatee seenaan machiim kiristaannesh ጸሎት ሳታደርጊ አተኝም ቶ ከደናን godhatiin irraftu gaafa gootu garuu akka tasa obboleessi kee dheeressaan simii dheerataanaan yakka kan obboleessa koona yakkeef akka inni isetti yakka koonaa dhiisi jettee abbaa kee Kiristoos fuuldura dhaabbatte fuula isa gateetti kiruubeel irra taa'ee isa afaan suraafeelii waaqeffamu sana fuuldura dhaabbattee gaafa kadhattu kan natti ballees kan natti miidhe yoo dhumsi namiidha jettee yaaddayyuu akka yakka isaa isaaf dhiisetti anaafis immoo yakka koonaaf dhiisii jettee kadhatta. Obboleessi keenya dheeressaanis obboleettiin koo namiitee natti yakkitee jetta taanaan isa teessoo ulfinaarra taa'e sana fuuldura dhaabbattee kadhannaa jechuun fuula Waaqayyoo dura dhaabbachuudha. Isa mooksuun isa gowwoomsuun hin danda'amu wanta ta'eef miira kana keessaa baatanii dhiifama salaphee qulqulluurraa ta'e isa boruyyuu maaltu ta'ee jettanii miira tasgabbiitiin keessa jiraatan isattiin balbala warra jidduu seenanii jeeqanii ittiin cuuftan maaltu sin barbaachisa jechuudha. Dhiifama gochuu fi dhiifama fudhachuutu namarraa barbaachisa jechuudha. Kun haalduree tokko maleedha jechuudha. Inni kun wanta na yakkeef hin dhiifamu. Seenuun wanta asirratti si arramee darbu tokko waa tokkon sitti hima. Qulqulluun Phaawulos jecha isaa Efesoon irratti jedhe keessa kan abbaa nuu caalu kan haadha nuu caalu inni Waaqayyo armee kee ammati wajjin cabde ammati itti miiraan itti miidhamte namni kamiyyuu ni beeka. Itti dhiyeenyaan hundi keenya ni beeka. Dubartiidha bira hin jirtu biyya ambaa jirta
haadha keetiif hammati miidhamte nan beeka. Hundi keessan osoo biyya Oromaa jirtanii kan maatiin keessan si jalaa miidhaman hanga sin miidhamtan hedduu isaanii ni beeka. Alaala ta'aniitii miti bira ta'anii hunda ilaalaniitu garaan naman boqotu waanta ta'eef. Dhugaadha garaa nama nyaata hunda isaatu sana duubatti deebi'uun barbaachisaadhaa miti. Kaan immoo waa baay'ee jedha kana godha. Amma seelaan namarra jiru eelaan namarra jiru baay'een isaa waan hin beekneef baay'ee isaatiif waan hundumtuu arrabatti ol dhiyoorra jira waan ta'eef yaadeellee ol hin fidu waan ta'eef wanta baay'ee siin jechuudhaatii danda'a. Isa kanarra immoo kan caalu inni guyyaa jimaataa sonfannoorraan inni dhiifama barbaadu inni saafama namni dhiphina koo gidiraa koo arrabsama koo waan hundayyuu baay'ee si duukaa bu'aa fannoo keenya baattannee kan duukaa isaa hiriirre Kiristoos immoo haadha keenya caala abbaa keenya caala. Ishii kana abbaa keenya galgalaa haadha keenya galgalaatus gaafa hundumti keenya mootummaa gooftichaatti walitti qabamnutu kanatu haadha kooti kanatu abbaa kooti jennee hin arginu. Hunduu wal qixxee taate atis qixxee haadha keetii taata. Haadha caalu abbaa caalu kan nuuf ta'ee dhiyaatu garuu jira. Isa yaadanneeti dhiifama gochuun kan hunda keenyarraa eegamu jechuudha. Kanaaf jechootaan miidhamteerta ta'a. Waa baay'eedhaan miidhamteerta ilmoo dubaraatii. Tiriit wanta ta'uu qabdu kan tiriit si godhu biyya Ormaatti galaa karaa keetii hirkoo kee kan ta'e Waaqayyoodha. Kanaaf haadha kee dubaroo maaram sana azana dhibboonaan mittaa qallil gadda laphee namaa kan namaaf salphistu haadha gooftaa keetii dubaroo maariyaam qabdati. Si'iil ishii lubbuu kee jala keewwadhu. Kanaafiyyuu dhiifamaaf guyyaa inni fannoo irratti ba'u sana iddoo sana kan namaaf tasgabbeessite wanta ta'eef ishiin biyya Ormaatti biyya kee abbaan kee firri kee hin jirretti haadhaaf abbaa sii taate waan ta'eef atis sana keessaa baatee utuma wanta fe'iyyuu namni kan Kiristoosiif caalu tokko iyyuu hin jiru waan ta'eef atis obboleessa koo kan sitti balleessu dhiifama. Obboleessi kiyyees obboleettii keetii quxusuu keetii gana umurii guddinaarra jirti. Ati immoo dhiira bilchina qabdaa laphee obsaallee qabda waan ta'eef hundi keessan dhiifama jettanii wanta immoo haasa'uudhaa qabda. Obboloonni keenya hedduun isaas iddoo kana jiru waan ta'eef karaa sanaan furuu dandeenya wanta ta'eef isa kanaan kaatanii akka dhiifamu walii gootan maqaa Waaqayyootiin isinin gaafadha. Anis asitti fannoo qabadheen jira. Kanaan dura jecha gabaabaa jetta yoo qabaatte atis obsaan dhaggeeffatteerta. Obboleessi keenya dhugatti dhiifamayyuu jedheera. Seenuunis miira tasgabbaa'in obboloota kee hunda kanaaf dandeessu. Waltajjiin kun laayiviidha. Kiristaanota hedduuf fakkeenya kan itti ta'uu dandeessu. Akkuma kaleessa sana kan ittiin fakkeenya taatu akka nu dubbattu daqiiqaa tokkoon sii kennaa itti fufii obboleetti keenya seenu. Inna gaamu miti seenu. Sagaleen koo dhagaamaa ture miti. Aniif dheeressaan waan xumurree saniin booda dhiifamu walii godhu. Maal Abbaa nan beeka akka baay'ee na jaallatu. Baay'ee na kabajus nan beeka. Kini woo xumuramee xuraan miicamee woo qulqullaa'e saniin booda dhiifamu walii gaafannaa jechuudha. Dheeressaan boo'eedhaaf seenaan cubbamtuudha. Dheeressaan immoo gammadeedhaaf seenaan qulqulluudha miti. Mucaa dhiiraa kana boochiste gaafii jaalalaa isaa fudhannee dirqamaan yoo ta'e dheeressaam sore waan boocheef waan hundaatuufuu dhiifama. Waan asirratti daba yaade hundaaf dhiifama. Kini immoo aniif si hidhaan hiikamne jira. Hidhaa sun gaafa hiikkatee bitintinnaa'e gaafa san teenyee dhiifama waliif goonaa jechuudha. Amma ani dhiifama godhee sitti araaramuu wallaalle. Wanti dubbatamee wanti ta'eetu hin jira. Kanaafuu abbaa dubbii naa bultuu yaa qadaaddamtuu warrootan ishii fi ishiin isaa bira ogeechee
ati nuuf maal jedha sambir ani si bira geetan sitta isaanitti argisiisuu barbaadasi atis immoo xaxaa hiite san hiikte saniin booda laphee qulqulluudhaan manuma amantaa Dubaay keessatti dhiifama walii goonaa jechuudha. Xumureen jira.